abbootii gadaa godinaalee Oromiyaa adda addaa irraa dhuftanii kabajamoo obboleen Geboruu bulchaa keenya duraanii deeta ministeera loojistikii fi geejjiba Itoophiyaa akkasumas miseensi mana marii paartii badhaadhina Itoophiyaa kabajamoo Dr. Abdul Qadir Galgaloo Director olaanaa dhiyeessa qoricha Itoophiyaa kabajamoo Dr. Bokkuu Tachee Pirezidaantii Yuunivarsiitii Booranaa kabajamoo Obbo Guyyoo Waariyoo hoogganaa Biiroo Abbaa Alangaa Oromiyaa kabajamoo bulchaa keenya duraanii akkasumas bulchaa jalqabaa godina Booran Bahaa amma immoo bulchaa godina Baalee Bahaa obboleessi Jaarso Boruu Garoo akkasuma miseensa mana marii paartii badhaadhina Itoophiyaa kabajamoo bulchaa keenya duraanii amma immoo ittaana kantiibaa magaalaa Shaggar magaalaa seena qabeessa obbo Guyyoo Galgaloo kabajamaa keessummaa keenya bulchaa bulchiinsa godina Gujii obbo Nagaash Bullaallaa garee isaanii wajjin kabajamoo kantiibaa magaalaa Shaakkisoo garee isaanii wajjin akkasuma Gujii Lixaatii fi magaalaa Bulooraa irraa hooggantoota olla kennaa geggeessitoota qaqqaalii paartii badhaadhinaa gadaan Booranaa gada keenya jettanii Gujii bakka bu'uuniti Oromoo bakka buutanii waltajjii seenaa qabeessa kan irratti hirmaattan bagna gaanuftan isin jedhu. Kabajamaaf jaalatamaa gabanna keenya Mahmud Ali gabanna Marsabit kabajamtuu Naum Jilo Wako Women River Kenya kabajama PSC Kelo Harsama kabajama Hussein Tari County Secretary of Marsabit Mishuma Ibrahim Senator Tanariba Did Umar Deputy Speaker Marsabit County Alkan Osora MCA akkasumas obboleeyyan keenya jaalatamtoota kabajamtoota warra daangaa bulchiinsa malee Oromummaa waliin qabnu Boorantitti waliin qabnu isantti dhaga'amee quuqamtanii karaa dheeraa chiifota jaaroleen adda addaa Keeniyaa irraa jiddugalaa hangaftichaa Yuunivarsiitii Booranaa godina Booranaatti bagna gaanuftan isin jechuudha. Kabajamoof jaalatamoo Dr. Waaqoo Dhaddacha DPAtiin waliigala warra diyaaspoora irraa bakka buutanii asitti argamtan bagna gaanduftanii isin jechuu barbaada. Guyyaan irraa guyyaa addaati. Guyyaan irraa guyyaa kaayooti. Guyyaan irraa guyyaa didhaati. Sirni gadaa Oromoo waan hunda eenyummaa jireenyaaf egereen Oromoo kan ibsamuu danda'u sirni gadaatiin ilaalchi namoomaaf namummaa hawaasaaf hawaasummaa sabaaf sabboonummaan Oromoos kan hubatamu bu'uurum kanaan kan irraa ka'ee sirni gadaa boqonnaa seenaa qabsoo fi qaroomina adda addaa keessa dabree sadarkaa hammin dhaqqabu kan gahuu danda'eera. Jijjiiram siyaasaa waggoota 6 darbanii asitti mul'ateen wantoota tokko tuquun dirqama ta'a. Hundi dura sirni mallattoo eenyummaa uummata Oromoo fi maddi qaroomin siyaasa dinagdee fi hawaasummaa uummata Oromoo kan ta'e sirni gadaa Oromoo barnoota keessa galee barnootni safuu kennamee mani murtii aadaa irratti hundaa'ee fi hundaa ol sirni gadaa keessaa kan fudhatamu buusaa gonofaan rakkoo uummata keenyaa karaa itti furaa jiru ta'uu isaatiif gammachuu guddaan nan dhagahamaa bakka gammaddanii baga waliin gammadee sana jechuu barbaada.
Mootummaan keenya iddoowwan seena qabeessa fi hambaalee qabeenya aadaaf uummataa ka uumama adda addaa kunuunsuudhaan wal qabatee bakkeewwan hamba seenaa adda addaa kunuunsaa jiru. Misooma Arxaa Jilaa naannoo Oromiyaa keessa kunuunfamaa jiran akkuma jiru ta'ee akka godina Booranaattis gaafiif komii yeroo dheeraa kan ture galmi abbaa gadaa Kubii Curraa marsaan jalqabaa sadarkaa olaanaadhaan hojjetamuun parsanta 86 erga'ee jira. Kanaafis gammachuu qabu maqaa kiyyaaf maqaa bulchiinsa Booranaatiin sanii ibsuun barbaada. Bakka gammadanii bakka waliin gammadanii jechuu barbaada. Oromoon Booranaa aadaaf duudhaa isa ganamaa kan Oromoo kaleessa ka Oromoo Booroo osoo ittiin dabaliin irraa hin hir'isiin dhiibbaa sirnoota dabranii hundi dandamachuudhaan sirni gadaa Oromoo bu'uura sirni dimokiraasii addunyaa ta'ee bulaa fi wal bulchaa fullaasa kura jaarsoo kura irraa gar mardiita guyyoo boruu guyyoo sirna jila baallii gada Booranaa haaromsaan booda marsaa 72ffaadhaan ga'uu isaatiif maqaa kiyyaaf maqaa bulchiinsa godina Booranaatiin bagitti isin ga'ee jechuu barbaada. Booranii baalli marsaa 72ffaa fuudhuuf qophaa'aa jiru kan keessatti gadooma yookaan gooroo abbaa gadaa 71ffaa kura jaarsoo kura baalli akka kennuuf abbaa gadaa guyyoo boruu guyyoo baalli tana akka fuudhuuf jiloota hedduu geggeessaa turan. Akka fakkeenyaatti jila gurgurnaqaa ummata sabaaf sablammii Itoophiyaa kan ta'e ummata Konsoo waliin oda buluu muud qaalluu galma dawaa dhaamsatii fi galma dawaa maxxaarrii karaa adda addaatiin rakkoo keessa dhaabatee geggeessaa tureen nagaan xumuratee aartaa jalbultii baallitiif ga'ee jira. Bagitti isan ga'ee jechuu barbaadamas. Arda gaafii guddaan dhaabbileen akka yuunivarsiitii wal qabatee ummatii beekuu qabu. Yuunivarsiitiin maal qorqoratti? Maaliif qorqoratti? Eenyu waliin eenyu hojjatti? Waan jedhaati. Ummati keenya dhaloonni kun qabatamaan yuunivarsiitii qabu qorqoratee jabeeffachuuf deebii gaafilee armaan olii sirriitti hubachuu qaba. Gaafileen ciccimoon armaan olitti kaasee gabaabsee yaadootti kennu hojiin yuunivarsiitii beekumsaaf ogummaa harki jiru barsiisuu, geessisuu, gahoomsuu, barbaaduu, balballoomsuu fi babal'isuu jedhan. Barsiisuuf beekumsa babal'isuun didha yuunivarsiitiiti. Qorannoof qo'annoo fi qorqortii saayinsaawaa tolchuun didha yuunivarsiitiiti. Dandeettii cimsuuf teknooloojii hawaasaa wal barsiisuun didha yuunivarsiitiiti. Tajaajila hawaasaa dhugoomsuun kunuunsuu fi eegumsa naannoo irratti hojjechuun didha yuunivarsiitiiti. Kanaan wal qabatee olaal yuunivarsiitiin keenya seenaa eegii dhalatee yeroo gabaabaa ta'us hojii cimaa hojjechaa jiruuf maqaa kiyyaaf maqaa bulchiinsa godina Booranaatiin hooggansaaf manaajimentii yuunivarsiitii irraa kaasee hawaasa yuunivarsiitii Booranaa hundaan galata argadhaa qoraa bulaa deemana jechuu barbaada. Hayyooti yoo dubbatan yuunivarsiitiin uummata keessatti ijaaramti. Biyyi keessa jirtuuf addunyaa walii qaban didha qabdii jedhan. Karaa yuunivarsiitiin didha ittiin baatu qaambarati qaroom jiru ogummaa kuufatanii fi harkaa qabaniif fayyadamuudhaan dhimmi yeroon barbaadde irratti uummataan wal mari'achuu. Yuunivarsiitiin Booranaa erga dhaabbattee as bifa hedduun didha bahaa jirti. Qorqortii guyyaa cabaa bonaa qorqortii sirna finnaatiin pastoral system and community livelihood qorqortii finnaa lafaa aadaa seera fakkummaa lafaa pastoral community land ownership gootee jirti. Qorqortiin yuunivarsiitii dhaloota qalbii fayyaa qabdu aadaa dhuga beeku firii gaarii biqilchuuf egeree ijaaruu jajjabeessu.
yeroo ammaa akkaatum yeroon gaafatuun jilbaalli Booranaatiin wal qabatee qophii qorqortii hedduu gochuu jirti. Dhaabbati kuusaa qaroomaa kun abbaa jila ta'uu isaatiin qorqortii isaa mirkaneessuu jira. Dooktar Bogguu Xachee baga abbaa jila taatee baga abbaa seenaa taatee jechuun barbaada. Akka carra ta'ee marii ardaa irratti kitaaba seenaa qabeessaa qorqortii jedhamu hayyukeen Filoosofer Guyyoo Dooliyootiin barraa'u guyyaa seenaa qabeessa kanatti eebbisuudha. Eebba kitaaba kan wanti addis taasisu jalbultii baalli Gadaa Booranaa haaromsaan duuba marsa 72ffaa geggeeffamu ta'uu isaatiin sirni Gadakeen akka inni nu barsiise beekumsi dhuunfachuu osoo hin taane beekumsi qoodachuu. Kanaaf har'a guyyaa seenaa qabeessa kanatti isan jidduutti argamee kitaaba qorqortii jedhu kan yoo isan waliin eebbisu gammachuu guddaaf kabaju guddaatti natti dhaga'ama. Kitaabni qorqortii Gadaa Booranaatiin wal qabatee wantoota irraa barachuu dandeenyu hedduu nu yaadachiisa. Isaan keessaa gadooma abbootii gadaa 8 gabaabsee isinii kaasee waltajjii xumura. Gadaa jaldeessi Liibanii bara 1891 waaqa 1899 abbaan gadaa bara gadoom isaatti gootummaan humnoota diina sadii kaaban warri Minilikii Asfaw Daargetiin hoogganamu, bahaan waraan Xaaliyaanii Kasoomaleen hoogganamu, kibbaan immoo waraan Ingiliizii ka Keeniyaa keessaa dhufu dur dhaabachuun Gadaa dandamachiise. Jaldeessi Liiban abbaa gadaa kan gootummaan beekamuu fi humni waraanaa yookaan cibraa gadaa kan goototaan beekamu Liibee 5 Liibanii Dikaal jedhee gootota moggaase. Liiban Baggajaa, Liiban Dikaalee, Liiban Seendee, Liiban Diidatii fi Liiban Jaldeessa faan matoota cibraa kanaatti turan jechuudha. Abbaan gadaa Jaldeessi Liiban abbaa gadaa ta'us abbaa gadaa qofa osoo hin ta'in abbaa duulaa ta'uudhaan waraan Asfaw yeroo Minilikii nam duulee duulchisee injifate. Inni lammaffaan abbaa gadaa maal galmaati maalummaa gadaa Asmara Wallaggeseetiif Loroot Tsaggaayee Gabramediiniif ibsuudhaan masaraa mootummaa Haile Sillaaseetti mormi cimaa dhiyeessuun mormina kuta malee gadaan Oromoon irratti badduu jechuudhaan gootummaa isa gagalate. Gadaan sadaffaan bara 1970 hanga 1977 Gadaa Gobbaa Buleeti. Abbaan gadaa kun sirni dargii dur dhaabachuudhaan gadaan Minilikii fi Haile Sillaaseen gadi qabde deebisee akka ol kaa'atu gochuudhaan didhaa Jiloo Aagaatti dabarsee abbaa gadaa kenne. Bara 1978 hanga 1985 abbaan gadaa Jiloo Aagaa kan gumii gaayoo sirni mootii hojiin al godhe deebisee gumiin gaayoo akka jalqabdu kan taasise Oromoon amantaa barbaade hordofuu dandeetti malee maqaa jijjiirachuu hin qabduu jedhee seer eenyummaa Oromoo cimsuudhaan gumii gaayootiin nam raggaasise. Inni itti aanu abbaa gadaa Boruu Guyyooti. Abbaan gadaa kun sababa inni didhaa gooroo jabeesseef Soomaleen qabdee mataa raabomaa irraa haaduuf yeroo coomsaatti qabsoo Oromootiin shakkamee bahimaa gadaa irratti gootii jeefame. Abbaan gadaa Boruu Madaa abbaa gadaa ejjannoo cimaa mootummaa wayyaanee dur dhaabachuudhaan shira rifereendemii lafa Oromoo dabarsee kenne mormuudhaan Meqeleetti yaamamee ajaju waraan Shaabiyaa loluuf qophaa'e
eebbisii waraan eebbisii jedhanii yeroo itti gaafatanitti gadaan waraan hin eebbistuu jedhee gootummaan nam gadaaf falme. Abbaan gadaa limaa hin jalleessaa abbaa gadaa katiidhaa boruu manaa itti fufsiisuudhaan rakkoo daangaa Oromoo irratti absaa'ee ture. Yeroo jalqabaatiif magaalii Mooyyalee balbala Oromiyaa jedhee ejjannoo mormu sababa HIV/AIDSiin seera hariiroo hawaasaatiin labsii jedhamnaan abbaan gadaa seeri labsu duudhaa gadaa hin dhiisu jedhee nan morme. Abbaan gadaa Guyyoo Gobbaa abbaa gadaa yeroo jalqabaatiif seera daawwee kan gadaan ummata keenya irraa mulqee fi ce'umsi garbadhaadhinnaa sirni gadaa yuuniskootti galmeessuuf didha cima qaba. Abbaan gadaa Kura Jaarsoo Kura abbaa gadaa barisaatti milkaa'inni gurguddaan akka barnoota gadaa buusaa gonofaa gumii balal barnoota safuu man murtii aadaatii fi kan fakkaatan sadarkaa mootummaatti galmaanii fi baalli isaa irratti beekamtiif badhaasii addaa jiddugala godina Booranaatti Dooktara Kennaa Asmaroon Laggaseetiif kennanii. Guraandhalii 2025 abbaan gadaa Maddii Guyyoo Boruu Guyyoo kabaalli Kura Jaarsoo irraa fuudhe didhaan guddaan fuuldur jiru waggaa 64 qorqortii gabaabduudhaan gadatamitti bu'aa gam Oromoof buusee jennee kalaallu anis akka bulchiinsi godina Booranaatti gadaan keenya gadaa saayotiif gadaa milkiin wakki taatu hawwii qabibsu barbaada. Xumura irratti kitaabii qorqortii kun dhaloota dhufu seenaa sirni gadaa barsiisuu sirni gadaa keenya itti jajjabeessinuu fi galtee beektotaaf qorattoota sirni gadaa akka ta'u abdii guddaa qaba. Walumaa galatti mariin paanaalii har'a geggeessin akkuma marii gudditti magaala Finfinnee Hotel Skylight'tti gooni yaadi ciccimoon waliif nam galchan dhaloota dammaqsan haaromsa aadaa Oromootiif gumaataaf galtee guddaa ta'an ni ka'u jedhee abdadhaa. marii milkii obsaan naamusaan ka wal dhageeffannu haa taatu horaa bulaate banaa.